waaqayyo karaa addaa isinaa eebbisuu eebboo fi isin irraa isiniif haa dabalu jechaati. Qorannaa keenya gara ergaa gara warra Roomee boqonnaa 6 jalqabna jechuudha. Boqonnaa 6 aduun jalqabini kaleessa aarsaa nuuf kafalame ilaalleerra. Amantiidhaan akka fayyine utuma nu cubbamoota taanee jirru Kiristoos nuuf jedhee dabarsee akka of kenne karaa isaa fuula waaqayyootti karaa Kiristoos fuula waaqayyootti qajeelota akka taane kannaa hafuura qulqulluus karaa addaa akka nurratti dhangalaase ilaalleetiin jenne jechuudha. Kun ammootu nama yakkuma keenya keessatti akka inni gala godhe. Kana keessa ammoo karaa addaatiin cubbuun karaa nama tokko akkuma seene qajeelummaan jireenyi immoo karaa Kiristoos akka seeniitiin jedhe argineetiin jenne jechuudha. Lakkoofsa 20 irraa dubbisa. Seerri irra daddarbaa baay'isuudhaaf gidduu lixee gara lafaa irra daddarbuun baay'atetti immoo ayyaanni waaqayyoo caalatti baay'ate jedha. Seerri gidduu lixuunsaa irra daddarbaa baay'isu jechuudha. Irra daddarbaan akka beekamu gochuu jechuudha. Irra daddarbaan baay'ee reef jalqabee duuntaan Edeni jalqabee tureera. Museedha jalqabee amma Abrahaamii jalqabee yookaan Nohii jalqabee Addaamii jalqabee amma Museetti duuti maal ta'eera jedha tureera jedha. Garuu akka beekamu ka godhe maalidha? Kennamuu seeraati jechuudha. Seerri kenname jechuun cubbuun maal akka ta'e beenna, cubbuun maal akka ta'e beenna jechuun ammoo aarsaa Kiristoos nuuf kafale beenna jechuudha. 21 irraa akkuma cubbuun karaa du'aa moo'ee ayyaanni karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gara jireenya bara baraatti nu geessuudhaaf qajeelummaadhaan moo'ee jira. Ayyaanni waaqayyoo inni karaa gooftaa Yesuus Kiristoos nuuf kenname jechuudha. Okay, boqonnaa 6 irraa akkas jedhee jalqaba. Egaa jedha. Egaa isa boqonnaa 5:21 yaadannaa. Egaa ayyaanni waaqayyoo akka baay'atuuf cubbuutti jiraachuu itti fufnaaree jedha. Maal jedhee xumurree turre boqonnaa 5 keessatti akkuma cubbuun baay'ateen ayyaanni waaqayyoo irra caalchisee baay'ate jedha miti. Okay, erga akkas ta'ee cubbuutti qabannee jiraannurree ayyaanni waaqayyoo haa baay'atu jedha. Okay, kun matumaan ta'u nuyi warri cubbuu jalaa duune sichi attamitti cubbuu jala jiraannaree jedha. Warri cubbuu jalaa maal taane jedha obboloota koo? Duune. Warri cubbuu jalaa duune. Sagaleen koo isinitti dhagama miti? Tole. Warri cubbuu jalaa duune jedha. Lakkoofsa 3 irraa yookiis nuyi warri Kiristoos Yesuusitti dabalamuudhaaf cuuphamne du'a isatti dabalamuudhaaf akka cuuphamne hin wallaaltaniire jedha. Okay, mee isa gubbaa har'a waan tokko dubbachuun barbaada. Tokko cubbuu jalaa du'uu jechuun maal jechuudha? Lammaffaa dhalachuu jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 5 irra jiru jechuudha. Eenyummaan inni jalqabaa du'uu awwaalamu achiin booda immoo jiraata. Asirratti namni oduun duune na awwaalamaa re'u obboloota koo. Namni oduun duune na awwaalamaa? Bara si'anaa rakkinni guddaan waldaa keenyas qunnamaaru kan addunyaa guutuus kan ta'e namni oduun duune awwaalamu. Awwaalamuun kan inni wal fakkeeffamuun cuuphaa wajjin namni otoo beekee eenyu akka isa fayyise amanee cubbuun maal akka ta'e baree qalbii jijjiirannaa isa dhugaa otoo hin godhin amantii isa dhugaa otoo hin raawwatin daa'imman fuudhaa cuuphaa namni oduu baratee hubatee cuuphaa daddafaa lakkoofsa baay'isuun cuuphuun rakkina guddaadha jechuudha. Macaafni qulqulluun kan inni jedhaaru erga duune akkamitti deebinee cubbuuf jiraanna jechuudha. Kan nuti duune immoo cuuphaadhaan Kiristoos yookiis nuyi warri Kiristoositti dabalamuudhaaf cuuphamne du'a isaatti itti dabalamuudhaaf akka cuuphamne hin wallaaltaniire jedha. Inni du'a bara baraa nuuf du'eetiin jedhe jechuudha. Duuti inni nuuf du'eetiin jedhe nu du'a jalaa nu baraaru. Kana jechuun eenyummaa isa jalqabaa guutumaan guututti namummaa maal godhe? Awwaale jechuudha. Nus duune cubbuu jalaa jechuun eenyummaa keenya isa moofaa maal godhe jechuudha? Awwaalle jechuudha. Inni kun dhugaa dubbii waaqaatiin kan inni madaalamee hin jiru. Kanaaf namni maal jedhani Qodimoos yookaan karaa deemaan Itoophiyaa yeroo karaa irra deemaa ture maxaafa Isaayyaas yeroo dubbisaa ture Filiphisius gara isaatti dhufe waan dubbiftu kana maal gootaa jedheen? Waan dubbiftu kana maal gootaa? Hin hubattaa jedheen. Waan dubbiftu kana hin hubattaa jedheen. Achiin immoo
inni deebisee eenyutu na hubachiise namni na hubachiise yoo hin jiraanne akkamitti barga jedhee inni itti himee ka'een booda dhumarratti akkana jedhe amma wanti cubamu irraa na dhoogu maaltu jira jedhe akka jennaan maal jedhee deebisee Filiphisius Kiristoos ilma Waaqayyoo akka ta'e garaa kee guutuudhaan amantaa jennaan eena namana jennaan amma coomuu dandeessa garaa keenya keessaa beennee amanuun eenyummaa keenya isa jalqaba awwaaluu gaafata nama awwaaletu yookaan nama du'etu awwaalama jechuudha. Kun xiyyeeffannaa guddaa barbaada. Lakkoofsa afurraa nuyi cuubamuudhaan du'a isaatti itti dabalamnee isa wajjin awwaalamneerra. Isa wajjin maal taaneerra? Awwaalamneerra. Kiristoos humna abbaa isa ulfina qabeessaan warra du'an keessaa akkuma kaafame nus immoo jireenya haaraatti maal taana jedha? In jiraanna jedha. Okay, lakkoofsa afurraa Kiristoos humna eenyuutiin du'aa kaafame? Humna Waaqayyo abbaa. Lakkoofsa afurraan dubbisaara. Nuyi cuuphamuudhaan du'a isatti dabalamne isa wajjin awwaalamneerra. Kiristoos humna abbaa isaa ulfina qabeessaan warra du'aa keessaa akkuma kaafame nus isa wajjin jireenya haaraatti maal taana jedha? Jiraanna jedha. Boqonnaa afur yeroo waa'ee jireenya amantii Abrahaam yeroo laallu 4:24 irratti nuyi warra isaaniif lakkaa'ameera kan jedhame jechuudha. Qajeellummatti isaaniif lakkaa'ame kan jedhame 22-23 dubbisuu dandeessu 24 irraa nuyi warra amannuufis immoo akka lakkaa'amu caafameera jedha. Nuyis Waaqayyo isa gooftaa keenya Yesuusin warra du'aa keessaa kaasetti maal godha jedha? Hin amanna jedha. Amantiin qajeellummatti lakkaa'ame kan jedhamu Waaqayyo isa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin du'aa kaasetti amanuudhaan karaa eenyu? Karaa gooftaa Yesuus Kiristoos. Akkuma Kiristoos humna Waaqayyo abbaatiin du'aa kaafame ulfina qabeessaan warra du'an keessaa kaafame nus immoo jireenya haaraatti maal taana jedha? In jiraanna jedha. In jiraan. Shanirraa akkuma du'a isaattiin isa wajjin walitti dabalamne akkasuma du'aa ka'uu isaattis isa wajjin maal taana jedha? Walitti hin dabalamne jedha. Kanaaf Kiristoosii wajjin jiraachuun du'uu qofa odoo hin taane maal ta'uudhas? Jiraachuudhas. Waan tokko kan dura kaasee ture yoo yaadattu ta'e. Jireenyi kiristiyaanummaa du'aan jalqabee jireenyaan xumurama. Jireenyi addunyaa mootu jireenyaan jalqabee du'aan xumurama. Maal jechuudha? Kiristoosii wajjin maal jedhama caafa qulqulluu Kiristoos namni lubbuu fi buufachuu barbaade maal godhata jedha? Hin gatata. Kanaaf jedhee eenyummaa ofii namni ganuu hin dandeenye waaqachuu hin dandeenye kan koo ta'uu hin danda'u. Haga dhumaatti eenyummaa keenyadha Kiristoos dabarsine yoo kennine du'aa jireenya du'a garasii yookiin mootu eenyummaa keenya gannee isaaf yoo jiraanne jireenya hafuuraa isa qajeela ta'e jiraanna yoo fooniinis rakkinni karaa adda addaa irra jechuudha. Kaleessa waa'ee dhiphachuu rakkachuu adda addaa boqonnaa 5 keessatti ilaalaa turreera. Boqonnaa 5 lakkoofsa 5 gad 6-7 irratti jechuudha. Okay. Kanaaf isa wajjin yoo duune du'aa ka'uun keenya akka isaa jireenya qulqulluu ta'e eenyummaa du'ee du'aa ka'e namummaa haarawaa keessa jiraachuu qabnaadha. Maqaa qofaan ta'uun qabudha gaafii yaadni guddaan. Lakkoofsa 6 irratti nuyi deebinee garba cubbuu akka hin taanetti dhagni inni cubbuu hojjetu akkuma badduu baafamuuf namummaa keenya inni moofaan isa wajjin akka fannifame beekna jedha. Dhagni cubbuu hojjetu maal ta'uu qaba jedha? Badduu baafamuu qaba jedha. Miirri keenya inni cubbuu hojjetu duuba kanaaf macaan qulqulluun maal jedha? Harka lama qabaannee samii kadhabne mannaa harki tokko citee tokkoon kasamii maal taane jedha obboloota koo. Tokkoon kasamii galle. Inni biraa ammoo ija lama qabaannee kasamii dhabne mannaa ijji tokko badee ija tokkoon ka maal taane wayya jedha. Samii kan galle wayya jedha. Qaamni cubbuu hojjetu qaamni cubbuudhaaf dallanu keessa keenyatti badduu baafamuu qaba jechuudha. Barnoota keenya ta'uu danda'a, jaalala keenya ta'uu danda'a, hojii keenya ta'uu danda'a, waanuma kamuu ta'uu danda'a. Wanti cubbuudhaaf nu affeeru ija keenyas, arraba keenyas, luka keenyas haa ta'u badduu baafamuu qabu lafa ka'a. Torbarraa namni yemmuu du'u humna cubbuu jalaa maal ta'a jedha? Hin ba'a jedha. Yemmuu du'u humna cubbuu jalaa maal ta'a? Ba'a.
Kana jechuun maal jechuudha obbolo tokko qaamni namaa tokko yoo uf wallaale yookiin immoo yoo du'e ka jedhamu mariin sammuu wajjin qabu maal yoo ta'edha jenneera kanaan dura adda yoo cite. Okay. Bifuma kana fakkaatuun foon keenya marii cubbuu wajjin qabu adda yoo kute jechuudha. Yoon arrabsan natti hin dhagahamu, yoon tuffatan natti hin dhagahamu, waan barbaade yoo jedhe namni maal hin ta'u natti hin dhagahamu. Ana kanan dhagahamu maalidha? Badii namicha saniiti. Samii dhabuu namicha saniiti. Akka Kiristoos jechuudha. Akka Isxifaanos jechuudha. Akka Kiristoos, akka Kiristoos, akka Isxifaanos, akka Phaawulos. Kanutti dhagahamu maal ta'uu keenya jechuudha. Samiif jiraachuu keenyadha malee foon keenya du'uu isaa gaafateetiin jedha jechuudha. Namni yemmuu du'u humna cubbuu jalaa ba'a. Cubbuun giddu galeessi cubbuu maalidha? Anummaadha. Ingiliffaan jechi cubbuu jedhu S-I-N siin. Jidduu ka jirtu hiika cubbuu ka kennitu maalidha? I. I'n kun maalidha obboloota koo? Anummaadha. Anummaadha. Anummaan yoo hin jirre cubbuun maal hin ta'u? Hin jiru. Kanaaf Phaawulos maal jedha? Kanaan booda anaa miti ka jiraatu eenyutu na keessa jiraata jedha? Eenyutu na keessa jiraata jedha? Kiristiyoosidha jedha. Galaatiyaa boqonnaa 2:20 irratti. Anummaan gaafa du'e cubbuun badduu ba'e jechuudha. Sababni isaa anummaatu samii nu dhabamsiise, anummaatu ammas ofittummaa anummaa jechuudha. Ofiif iddoo kennu maddi cubbuu hundiyyuu kan akka ta'e fakkaata. Kanaaf du'uun isa wajjin walitti makamneerra du'aa ka'uun jireennaanis isa wajjin maal ta'uu qabna? Walitti makamuu qabna jechuudha. Kanaaf namni yemmuu du'u humna cubbuu jalaa maal ta'a obboloota koo? Ba'a. 8 Kiristoos wajjin yoo duune garuu Kiristoos wajjin immoo akka jiraannu in amanna jedha. Isa wajjin yoo duune isa wajjin jiraanna. Amma dhimmi guddaan kanaan dura boqonnaa 4 keessatti yeroo qorannu waan tokko ilaalleerra. Ilaame. Boqonnaa 5 keessattis irra deebinee ilaalaa turre. Kiristoos Waaqayyotti araaramuu kenna miti dhimmi guddaan. Isatti araaramneerra addunyaa hundinuu akka isaatti araaramuuf maal ta'eera? Waamichi godhameera. Araaramuu qofa oduu hin taane jireenya ilma isaa jiraachuudha. Jireenya ilma isaa jiraachuudha. Fuula Waaqayyoo kan nu dhaabeetiin jedhu. Ammas akkas jedha laala. Isa wajjin duuneerra yoo ta'e isa wajjin jireenya inni jiraatu maal ta'uu qabna obboloota koo? Jiraachuu qabna jechuudha. Fooliin Kiristoos irraa dha'e nurraa dha'uu qaba. Lakkoofsa galirraa. Kiristoos warra du'an keessaa erga kaafame deebi'ee akkan duune duunisichi isarratti gooftummaa kan qabaanne beekna jedha. Kiristoos du'aa erga kaafame duuti kana booda isarratti maal hin qabu? Aboon qabu. Ijjisin du'u. Akkasuma obboloota koo nus isa wajjin duunee yoo jiraan yoo deebine du'aa kaane duuni nurratti maal hin qabu? Aboon qabu. Ameen. Aboon qabu. Yoo kan inni nurratti aboon qabaanne yoo jireenya akka ilmi isaa jiraate jiraanneedha jechuudha. Lakkoofsa 4 irraa waan tokko dubbifnee turre warri booddeetti seentanii lakkoofsa 4 irratti nuyi cuubamuudhaan du'a isaatti dabalamnee erga isa wajjin awwaalamneerraa Kiristoos humna abbaa isa ulfina qabeessaan warra du'an keessaa akkuma kaafame nuyis immoo jireenya haaraatti maal taana jedha? Injiraannaa jedha. Injiraannaa jedha. 10 irraa du'a al tokko waa'ee cubbuutiif du'ee jireenya isaa amma ammoo Waaqayyoof injiraata jedha. Du'a al tokko isa cubbuudhaaf maal ta'e? In du'e. Amma ammoo jireenya isa haaraa eenyuuf jiraata jedha? Waaqayyoof. Du'a al tokko waa'ee cubbuutiif du'e. Jireenya isaa amma ammoo Waaqayyoof maal ta'a jedha? In jiraata jedha. Amma nus kan fudhanne isa kana jechuudha. Isin immoo akkasuma jedha. Akkuma eenyu? Akkuma Kiristoos. Akkuma inni al takkaa tokko cubbuuf du'e amma ammoo Waaqayyoof jiraatu nus immoo isinis akkasuma akka warra cubbuu jalaa du'anitti karaa Kiristoos Yesuus Waaqayyoof jiraattanitti of lakkaa jedha. Dubbii humna qabuudha inni lakkoofsa 1 irra jiru 11 irra jiru. 10 irraa Kiristoos du'a al tokkoo waa'ee cubbuutiif du'e jireenya isaa amma ammoo Waaqayyoof maal ta'a jedha? In jiraata jedha. Ulfina Waaqayyootiif. Isinis immoo akkasuma akka warra cubbuu jalaa du'anii karaa Kiristoos
waaqayyoof jiraatanitti maal godhaa jedha of lakkaa jedha. Amma gaafiin yeroo tokko waldaa keessatti gaafatamu. Fayyiteettaa gaafa jedhanii namni gaafatamu namni baay'een maal ta'a? Hin shakka. Lakki fayyuun koo booda mirkanaa jedha. Obboloota koo gaafii kana ofitti himuu qabna. Nuti maalidha? Ilmaan waaqayyooti. Fayyineerraa? Fayyineerra. Garuu fayyina kanarraa kufuu dandeenya? Hin dandeenya. Yoo maal taane achi keessatti uf qabnee yoo jiraachuu dhabaan. Roomee boqonnaa 11 irratti. Atis akka jirmaa bakkeedhaa maal taatee itti fayyifamte jedha miti? Akka muka bakkeedhaa fuutee jirmichatti maal taate jedha? Fayyifamte jedha. Jirmatu si qabe malee, hiddatu si qabe malee ati hidda hin qabne jedha. Warra isatti qabatanii dhalataniif akkuma nufsine atis yoo isatti uf qabdee jiraachuu baatte boqonnaa 11 yoo biraan baane badhinnaan laallabaa jiru. Roomee boqonnaa 11 biraan baana badhinnaan laallaa. Yoo duunee du'a dhugaa kaanee jiraanne fayyuu keenya irratti shakkuu qabna obboloota koo. Ati fayyiteettaa yoo naan jedhamen shakkuu qabaa? Obboloota koo fayyakuu hin qabnu fayyineerra maqaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan ulfaate haa ta'u. Aarsaa gaatu nuuf kafalame. Rakkinni yoo anarraa ta'e malee isa biraa rakkinni hin jiru. Kanaaf 11 irratti isinis immoo akkuma akka warra cubbuu jalaa du'anii karaa Kiristoos waaqayyoof jiraatanitti maal godhaa jedha? Of lakkaa'aa jedha. Ofitti himuu qabna. Yoo ofitti himne wanti biraa wanti nuu godhamu hin jiru. Garuu akka nama fayyettis maal ta'uu qabna? Akka nama du'ee du'aa ka'eetti jiraachuu qabna jechuudha. Gubbaarraa isa dubbifne sammuu keessa qabachuu qabna. 12 irraa ammas cubbuun nagaamitti sagaleen koo. Lakkoofsa 12 biraa baaneerraa ammas cubbuun warra kajeellaa fooniitiif abboomaman akka isin hin godhannetti dhagna keessan isa du'e keessatti isa hin moosisinaa jedha. Dhagni keessan du'eera, dhagna keessan keessa yoo cubbuu moosiftan ammas maal ta'uun keessan hin hafuudha. Baduun keessan hin hafuudha. Ammas cubbuun warra kajeellaa fooniitiif abboomaman akka isin hin godhannetti dhagna keessan isa du'e keessatti cubbuu maal hin godhinaa? Hin moosisinaa. 13 irraa bu'aa dhagna keessanii mi'a jal'inaa gochuudhaaf harka cubbuu jalan galchinaa. Bu'aa dhagna keessanii waan raawwattan jechuudha. Bu'aa dhagna keenyaa kan jedhame harki, ijji, miilli waan raawwatu hundumaa waan cubbuun raawwatina. Faaruu tokko faaruu girmaa'ee yaadattu yoo ta'e irra deebi'een ammas yaadadha. Eeyyama keetiin ala dhiiga raabsinaan anaaf onneen koo maal kooti miti jedha. Qaama koo. Dubbii baay'ee ulfaataadha kun. Onneen harkaaf qaama hin kennin yoo harki waan waaqayyo barbaadu hin hojjanne jechuudha. Harki maal haa ta'u? Hojii ofii haa dhaabu. Sammuun hojii ofii haa dhaabu. Miilli hojii ofii haa dhaabu. Yoo dhiiga inni fudhatu hojii waaqayyo akka hojjetu isa hin geggeessine ta'e. Onneen qaama saniif maal hin godhin? Dhiiga hin kennin. Kana jechuun kutaan qaama sanii maal haa ta'u jechuudha? Haa du'u. Kun dubbii humna qabudha. Yeroo hundumaa keessa kootti dubbii dhaga'amudha. Kanaaf qaama keessan isa du'e cubbuun akkasii irratti immoo bu'aa dhagna keessanii cubbuu jala maal hin godhinaa? Hin galchinaa. Garuu akka namoota warra du'a keessaa ba'anii jireenya argatanitti waaqayyoof maal godhaa jedha? Of kennitanii waaqayyoof of kennitanii bu'aa dhagna keessanii mi'a qajeelinaa gochuudhaaf harka waaqayyo jala maal godhaa jedha? Galchaa jedha. Harka waaqayyo jala galchaa. Waaqayyoon jala galuu qabna obboloota koo. Jireenya keenya keessatti isa jala gallee inni jireenya keenya to'achuu qaba. Akkas akka goonu ammas waaqayyo humna ittiin cubbuu moonu nuuf haa dabalu. Kun dhimma cubbuu moo'uuti dhimma baay'ee murteessaadha boqonnaa 6 kana keessa akka ilaalaa. 14 irratti isin seera jalatti qabamtanii akka jiraattaniif otoo hin ta'in ayyaana waaqayyo jala waan jiraattaniif cubbuun isin irratti gooftummaa hin qabu jedha. Dhugaadha. Nu seera jala hin jirru. Maal jala jirra malee? Ayyaana jala jirra malee. Cubbuun nurratti maal jechuudha jechi kun? Seera jala hin jirru jechuun waan tokko isin kaasa akka fakkeenyaatti. Namni tokko yoo hate seerri hattuudhaaf bahe seera. Elektirikiidhaan torchii ta'aa, xiyyiitiidhaan dhaamee ajjeefamaa, ibiddaan gubataa, hin fannifamaa ka jedhu nama hateedhaaf. Yoo seerri kun anarratti aboon qabu, yoo waan tokko ta'e duwwaa, yoo ani nanne duwwaa. Yoo ani nanne seerri hattuu bahe kun narratti aboo qabaa? Hin qabu. Yoo hate hoo garuu? Narratti aboo qaba. Ammas jala muruu ka qabnu nuti seeraa olii ka jechuu dandeenyu ayyaana waaqayyoo keessa jiraachuu yoo dandeenye yoo cubbuu jalaa duune duwwaadha.
Kana kan gochuu danda'u Kiristoos nu keessa nu Kiristoosiin keessa jiraachuu isaati. Cubbuu hojjenna taanaan hadhas seerri nurratti maal qaba jechuudha. Aboo qaba. Aboo qaba. Achi jalaa bahuu akka dandeenyu Waaqayyo nu gargaara. Eske mee 15 irraa qabee haga 20tti ka jiru yaadni amma nuuf yaada amma kaasee kana. 15 irraa egaa seera jalatti qabamnee kan jiraannu utoo hin ta'in ayyaana Waaqayyoo jala waan jiraannuuf cubbuu hojjennuuree jedha. Eega seera jala hin jirru ta'e. Eega ayyaana Waaqayyoo jala jirra ta'e. Cubbuu hojjennuuree dhimma kana obboleessi koo tokko asirraa na gaafataa ture. Gaafilee baay'ee deebii kallattiin deebisaara waan ta'eef namatti tola baay'ee. Erga seera jala hin jiraanne, erga ayyaana jala jiraanne cubbuu hojjennuuree jedha. Kun matuma maal hin ta'u jedha obboloota koo hin ta'u. Waan tokko ofirratti gooftaa godhattanii harka isaa jala yoo of galchitan isin wanta sanaaf garba akka taatan hin beektaniiree jedha. Cubbuudhaaf yoo abboomamtan du'aaf, Waaqayyoof yoo abboomamtan qajeelinaaf hin bultu jedha. Fakkeenyaaf namoonni suusiin adda addaa jira. Suusiin baay'ee rakkisaa wanti ta'uu fi iddoo sammuu qabata. Fakkeenyaaf namni buna shaayii dhugu yeroo sa'aatii waan san dhugu yeroo ga'e waan biraa hojjechuu hin danda'a? Hin danda'u. Waan san dhuguu qaba dirqama. Kana jechuun iddoo waan sammuun qaaman to'ata jedhu wanti sun dhufee maal ta'e hin fudhate jechuudha. Cubbuun suusiidha obboloota koo. Cubbuun suusii. Namni cubbuu baree ammas itti deebi'ee maal hojjechuudhaaf maal godha? Yaala. Kanaaf gooftummaa isaa jala of galchitaniittuu jedha. Yoo cubbuudhaaf abboomamtan jechuun maal jechuudha? Cubbuudhaaf abboomamuu jechuun maal jechuudha? Cubbuudhaaf abboomamuu jechuun affeerraa cubbuun si godhu yeroo hundumaa raawwachuu jechuudha. Gasidhee ilaala cubbuun kun akka hojjechiisaa ta'e waa hojjechiisa. Damooza wayii kafala cubbuun kun. Waaqayyo illee kennaa kenna Waaqayyo immoo. Damooza miti kafala. Cubbuun damooza kafala. Waaqayyo immoo maal kenna? Kennaa kenna. Kanaaf cubbuun suusiidhaa. Cubbuun hamaadha. Isin of galchuu hin qabnu jechuudha. Kanarraa akka of qabnu namni soba barate yeroo hundumaa maal ta'a obboloota koo? Inuma soba. Oduu hin beekin soba. Maal ta'e waan ta'eef cubbuu amala godhate suusii itti ta'e cubbuu sobni. Akkasumas namni hatu iddoo mammaaka keessatti maal jedhamu? Nama hanna barate maal isaatu socho'a jedhan? Harka qubaa budduu isaatu socho'a jedhan. Maalidhaaf itti bare waan ta'eef. Kanaaf cubbuu jala of hin galchinaa, cubbuuf hin abboomaminaa Waaqayyoon jala of galchuu akka dandeenyu nama gargaaru Waaqayyo. 17 irraa Waaqayyoon galanni haa ga'u jedha. Waaqayyoon galanni haa ga'u. Isin dur garboota cubbuu turtan. Amma garuu qomoo barsiisa keenya isa itti kennamtan sanaaf gara guutummaa abboomamtaniitu jedha. Randeebi'a Waaqayyoof galannaa ta'u isa kennaa nuuf kenneef. Isin dur garboota cubbuu turtan. Amma garuu qomoo barsiisa keenyaa isa itti kennamtan sanaaf garaa guutuudhaan abboomamtaniitu. Garaa guutuudhaan maal taataniitu? Abboomamtaniitu. Cubbuu jala luba baatanii hojjetaa qajeelinaa taataniitu jedha. Ameen. Kana ameen jennee fudhachuu qabna. Cubbuu jala maal taataniitu? Luba baataniitu. Hojjetaa qajeelinaa taataniitu. Sababii dadhabbii keessaniif jedhee akka isin hubattaniif nan dubbadha. Akkuma kanaan dura gadhiisiitti jiraachuudhaaf bu'aa dhagna keessanii xuraa'ummaadhaaf seera malee jiraachuu jala galchitan amma immoo qajeelummaatti jiraachuudhaaf bu'aa dhagna keessanii qajeelina jala galchaa jira. Bu'aa dhagna keessanii akkuma kaleessa cubbuu jala galchitan amma maal jala galchaa? Qajeelina jala galchaa jedha obboloota. Qajeelina jala galchaa jedha. Waamicha nuuf godhamaaruudha kun. Garboota cubbuu yommuu turtan qajeelinaa fi abboomamuu jalaa baatanii turtan. Garboota cubbuu yeroo taatan qajeelinaa fi abboomamuu jalaa maal taatanii turtan? Baatanii turtan. Adda namoonni seerri Waaqayyoo iddoodhaa ka'eera haqameera namoonni jedhan namoota maal baranii seera malee abboomii jalaa namoota ba'an seera malee jiraachuu namoota barbaadan isaan kunniin ammootu iddoo duraatti deebi'u jechuudha. Irra deebinee ilaalaa ture gubbaarra. Waaqayyo nu gargaara. Garboota cubbuu akka hin taane jiraannee du'atti akka hin deebine. 20 irraa garboota cubbuu yommuu turtan jedha ammas irra deebi'a. Qajeelinaa fi abboomamuu jalaa
baatanii turtan. Egaa hojiin keessan yeroo sanaa ija attamii kenniree jedha. Yeroo cubbuu jala turtan san, yeroo Kiristoos isin waamin san, yookiin immoo yeroo isin waamicha Kiristoos dhageettanii gara Kiristoosiin dhufin sana, hojiin keessan akkam tureree? Ija akkamii kenniree? Ija inni kenne sanatti ammayyuu maal taatu jedha? Yeella'aa jirtu. Wanti kun hundinuu gara dhumaatti du'atti geessaa jedha. Du'atti hin geessa jedha. Hojii kaleessa hojjenneen, cubbuu kaleessa hojjenneen jireenyi keenya hagam miidhame obboloota kun. Ammas maal ta'aa jirtu jedha? Yeella'aa jirtu jedha. Waan itti yeellaatan, waan itti waan namaa hojjettan hin qabdanii. Waan tokko waan gabaabduu tokko nuti hima. Kutaa 11 ta'een pabliikaalii dubbachuunis yoo hin barbaachifne haala hamaa keessan ture. Politikaanis karaa addaan jechuudha. Maqaa keenyaaf nama gajaana maqaa taaneef namni tokko hojii kaaffee keessa ari'amee ture. Jeequmsa kaafne jechuudha. Maalidhaaf dubbiin nuti dubbanne nu hubanne afaan Oromootiin dubbanne. Maaf waan sani hubanneedhaaf jechisuu hin dandeenye namni biraayyuu baay'ee hubatu danda'a. Lola kaafnee kaaffee keessatti kaaffeen guutuun jeeqame namichi sun hojii gadhiiseera. Obbola tokko hamma har'aatti waa'ee mucaa sana yoo yaadadhu imimmaan tura dhufu. Amma har'aa maqaa kootiif hojii dhabe mucaan sun waan jedhu. Gaafa gara Kiristoositti kutaa 12 booddeedha. An jireenyi koo gara Kiristoositti dhufuu koo kiristaanummaa kanan dhadha. Achiin booda waan darban hundumaa gaafa yaadadhu maal keessaa nama amte waaqa koo jedha. Dhugaadha waamicha addaanuu godheef galanni waaqa haa ga'u. Kanaaf maal jedhaa? Egaa hojiin keessan yeroo sanaa ija attamii kenniree? Ija inni kenne sanatti amma yeella'aa jirtu. Wanti kun hundinuu gara dhumaatti du'atti hin geessa jedha. 22 irraa amma garuu jedha oduu gammachuu. Anaafis isiniifis amma garuu cubbuu jalaa luba baatanii hojjettoota waaqayyoo taataniitu. Kunis qulqullummaadhaaf ija isiniif godhata. Gara dhumaatti jireenya bara baraa isin geessa jedha. Karaa namarra jettan karaa jireenya bara baraatti isin geessudha. Kanaaf cubbuu jalaa du'uu qabna. Foon keenya du'uu qaba. Qaamni keenya cubbuudhaaf dallanu du'uu qaba. Maaf akkasana godhee balu? Maaf kana naan jedhee balu? Kutaan kun maal ta'uu qaba obboloota koo? Du'uu qaba. Gaaf kutaan kun du'e qajeelummaadhaaf jiraanna. Aarsaan barbaachisu kafalamee kutaan kun du'uu qaba. Cubbuu mo'uu ka dandeenyu, samiidhaaf qophaa'uu ka dandeenyu kana yoo goone duwwaa. By the way, ergaan Roomeetiif ergaan Galaatiyaa waamicha iyyaansa guddaadhaaf ergaa bu'uuraati jedha kitaabni Raajii. Cubbuu mo'uu qabna. Du'uu qabna. Lafa kanarratti namoota lafa kanarratti cubbuudhaaf du'an qofatu sanii jiraachuu danda'a. Cubbuun deebi'ee carraa samiitti ka'uu hin qabu. Sababni isaa namoonni samii galan namoota cubbuu irratti mo'an duwwaadha waan ta'aniif. Obboloota koo dhugaatti akka jabaachuu dandeenyu ammas waaqayyo humna nuuf haa dabalu. Lakkoofsa 23 irraa akkana jedha. Beenyaan nama cubbuu hojjetu du'a jedha. Okay, cubbuun maalidha jenneera gubbaa irratti? Hojjechiisaadha. Cubbuun seera daddarbuudha. Tokko dhugaadha. Ergaa Yohaannis keessatti qorataa turreerra. Karaa biraatiin akka asirratti jedhaarutti cubbuun nama beenyaa kafaluudha. Beenyaa jechuun maal? Damooza jechuudha miti? Waan kafaluudha cubbuun. Ila gubbaa irratti maal jennee turre? Gubbaatti waan tokko akka yaadattan barbaada. Cubbuun 16 irratti waan tokko ofirratti gooftaa gootanii harka isaa jala yoo of galchitanii isin wanta sanaaf garba akka taatan beekturee jedha 16 irraa. Cubbuudhaaf yoo abboomamtan du'aaf. Kanaaf cubbuuf yoo garba taatan jechuudha. Cubbuun mootii isin bitu yoo ta'e. Damoosni inni isiniif kafalu maaliif? Du'a. Cubbuun beenyaa kafala. Damooza kafala. The wage jedha Ingiliffatti. The wage of sin is death jedha. Damoosni cubbuun nuuf kafalu maalidha obboloota koo? Du'a. Gooftaadha jechuudha cubbuunis. Nama maal godhuuf? Isaaf hojjetuuf. 16 irra ka jiru jala muraati ilaalaa. 16 irratti hundoofne 23 yeroo hubannu beenyaan nama cubbuu hojjetu maalidha? Du'a. Kennaan waaqayyoo garuu waaqayyo immoo maalidha obboloota koo? Kennaa. 16 irratti maal jenna? Waaqayyoof yoo abboomamtan qajeelinaaf in bultu jedha. Qajeelinaaf maal taatu? In bultu jedha. Kanaaf kennaan waaqayyoo inni karaa Yesuus gooftaa keenya wajjin tola kennamu garuu jireenya bara baraati. Ameen.
kennaadha kan nuuf kenname. Jireenyi bara bara nuuf hojii kenna nu duntaane maaliidhaan nuuf kenname jechuudha. Kennaadha. Karaa eenyu? Karaa gooftaa Yesuus Kiristoos karaa ilma isaa jireenya bara baraa nuuf kenna jechuudha. Kanaaf nutis akkuma lakkoofsa 4 irratti dubbate nutis isa wajjin nuyi cuuphamuudhaan du'a isaatti isatti dabalamnee isa wajjin awwaalamneerra Kiristoos humna abbaasaa isa ulfina qabeessaan warra du'an keessaa akkuma kaafame nuyis immoo jireenya haaraatti maal taana jedha? Injiraanna jedha. Yoo akkas taane immoo kennaa kana fudhannee hojiitti jijjiirra jechuudha. Kanaaf obboloota ko jabaannee ofirraa duunee jireenya haaraa jiraachuu akka dandeenyu Waaqayyo kan dhageenye nuuf haa eebbisu. Eebbifamaa.